Nagaanii fi araarri Waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo inni nu gargaaree ayyaana isaa nu baay'isee yeroo kana nuuf kennee bara kana nuuf kennee maqaan isaa haa ulfaatu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Boloota koo Waaqayyo nu gargaaree jennaan gargaarsa Waaqayyootiin har'a geenyeerra. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo eega bara nuuf dabalee guyyaa erga nuuf dabalee yeroo erga nuuf dabalee bara Waaqayyo nu dabale irra dhaabannee dubbisaa sagaleesaa isa jiraataa walitti dubbanna jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee bara dhumaa wajjiniin wantoota wal qabatan qabadhee gara keessan dhufeera. Yeroodhaaf ittifameera mata duree jedhuuni isin tajaajila. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maalan jedhee yeroodhaaf ittifameera. Mata duree yeroodhaaf ittifameera jedhuun walii wajjin sagalee Waaqayyoo ni ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroodhaaf ittifameera. Maal inni laata wanti yeroodhaaf ittifame kuni? Yeroodhaaf ittifameera. Wanti yeroodhaaf ittifame kuni maal inni? Barumsa bara dhumaa wajjiniin kan wal qabatu yeroodhaaf kan ittifame. Wanti immoo yeroodhaaf ittifame kuni maalidha inni kan jedhu sirriitti gadi buunee sagalee Waaqayyoo irraa walii wajjiniin ni ilaallaa jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Haleluuyaa. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Yeroodhaaf ittifameera. Wanti yeroodhaaf ittifame kun immoo maali inni? Yeroodhaaf ittifameera. Wanti yeroodhaaf ittifame kun immoo maalidha inni? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa gara warra Tasalonqiitti ergame lammaffaasaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa walii wajjin ni ilaalla. Ergaa gara warra Tasalonqiitti ergame isa lammaffaasaa jechuudha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaanee sagalee Waaqayyoo walii wajjin ni ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dhufaatii gooftaa keenya Yesus Kiristoos wajjin wanti wal qabatu baay'een isaa kan nama burjaajessu jira. Barumsa sirrii ta'e kan macaafa qulqulluu yoo hin qabaanne ta'e immoo iyyuu galaanni dhufe hundumtuu nu haree deema jechuudha. Yookaan barumsi dhufe hundumtuu nu fudhatee nu tara jechuudha. Barumsa isa kan sirrii ta'e kan waldaan kiristaanaa barsiistu hin qabnu yoo ta'e namni hundumtuu waa'ee bara dhumaa irratti ilaalcha mataasaa kaasee yoo dubbate hundumtuu nu fudhateetoo deemaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barri dhumaa fi bara dhumaa wajjin kan wal qabatan wantoonni bara dhumaa wajjin wal qabatan maal faatu jira kan jedhu sana sirriitti ilaaluun sirriitti beekuun hubannaa argachuun beekumsa argachuun barumsa argachuun baay'ee barbaachisaadha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagantaa adda addaa irratti konfiraansii adda addaa irratti iddoo kamittuu yommuu deemtanii barumsi barbaachisaadha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waan biraa duukaa fiiguu irraa barumsi lafa jiru soqxanii dhaggeeffachuun baay'ee isin fayyada jechuudha. Barumsi faayidaa guddaa qaba. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa dhufaatii gooftaa keenya Yesus Kiristoos wajjin wanti wal qabate baay'een isaa jira. Baay'een isaa jira. Inni kun immoo baay'achuusaa irraa kan ka'e macaafa qulqulluu keessatti wantoonni haasamu baay'achuusaa irraa kan ka'e namoonni burjaaja'eera jechuudha. Akka hin burjaajofneef waldaa kanaaf immoo iyyuu Paawuloos ergaa isaa barreesseera. Ammas akkas jedha. Ammas obboloota koo waa'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoosii fi waa'ee isa wajjin walitti sassaabamuu keenya akka beektaniif waanan isin kadhadhu qaba. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa kana waldaa kanaaf gaafa barreessu Paawuloos kadhannaadhaan isaaniif barreesse. Isinan kadhadha jedheen. Waan isinitti himuun qaba. Waan isinitti beeksisuun qaba. Waan isiniin jedhuun qaba. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waan isin kadhadhuun qaba. Akka beektaniif. Barumsa bara dhumaa kana keessatti tokko maaltu jira? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka kutaa kanaatti gaafa deemne jechuudha. Yaa obboloota koo ammas waa'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoosii fi waa'ee isa wajjin walitti sassaabamu eessa deemnaa garam dhaqnaa iddoo kam dhaqnaa kan jedhuu fi gara Kiristoositti kan sassaabamnu jechuudha.
gara iddoo Yesuus jirutti kan dhaqnu jechuudha gara biraatiin jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nana deemaa iddoo isinii qopheessaa deebi'ee dhufeetu immoo isinan fudhadhaa iddoodhumaan jiraadhu isinillee akka jiraattaniif jedhee waadaa isa gale sana jechuudha. Gara isaatti sassaabamuun keenya wanta noolleedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gara gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoositti sassaabamuun keenya wanta noolleedha. Wanta noolleedha. Waan jala muramedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isa bira dhaqnee buufachuun keenya wanta noolleedha. Wanta jala muramedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuus Kiristoos bira dhaqnee isa bira buufachuun keenya wanta noolleedha. Wanta jala muramedha. Garuu akka nuti kanaaf hin qopheessinee fi wanta gooftaan nuun jedhe kanaaf akka nuti hin qopheessineef yookaan gooftaa biratti sassaabamuudhaaf gara isaatti sassaabamuudhaaf akka nuti hin qophoofnee fi barumsoonni waa'ee bara dhumaa baay'eetiif wal qabatanii bara dhumaa wajjin wal qabatan baay'een isaanii gara addunyaa kanaatti waan gadhiifamaniif amantoonni baay'een isaa kanaan burjaaja'eera. Kanaaf waa'ee kanarraa isaan deebisuudhaaf waan asin kadhadhuun qaba arga isaaniin jedhee booda maal jedha guyyaan gooftaa mumaayyuu dhufeera jedheen. Kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'ise himuu keessa dubbiidhaan yookiis caafataan akka waan nu biraa isin bira ga'eet isin bira ba'eetti isa odeeffamu yaadni keessan dafee hin raafamin hin naasifaminaas jedhe. Sababbiin isaa waa'ee bara dhumaa kana wajjin kan wal qabateen namoonni baay'een isaanii yaaddoo keessa galanii jiru waan ta'eef raafamuu keessa galanii turan naasifamuu keessa galanii raafamanii naasifamanii yaadda'aniiru hin yaadda'inaa yaadni garaa keessanis kanaan maal ta'e dafee hin raafaminii dafee hin raafaminii hin naasifaminaa. Amma waa'ee bara dhumaa kan sin ajaa'ibu keessaa amantoonni bara dhumaa bari dhumaa jala ga'ee jedhamee osoo hin taane waa'ee barumsummaan bara dhumaa gaafa barsiifamu waldaa kiristaanaa keessatti amantoonni hin rifatu hin sodaatu hin robu ameen hin jedhu namni tokko waldaa kiristaanaa keessatti waa'ee bara dhumaa gaafa barsiisan namni tokko ameen hin jedhu. Kanaaf tajaajiltoonni illee ameen kan jechisiisu barbaadanii tajaajilu. Kun immoo iyyuu kufaatii guddaa fida jechuudha. Kun kufaatii guddaa fida. Waa'ee barumsa bara dhumaa wajjin kan wal qabatu waan nama sodaachisu waan nama naasisu miti. Kana jechuun warra Kiristoositti amanan amantoota kan naasisu miti kan sodaachisu miti barumsi bara dhumaa. Amantootaaf ergaa gammachuudha. Amantootaaf ergaa ililleedha. Amantootaaf ergaa dadammaqinaadha. Amantootaaf ergaa jajjabinaadha. Amantootaaf ergaa abdii isaaniidha. Amantootaaf galma isaaniidha. Bari dhumaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana wajjin kan qabatee barumsoonni baay'een waan gadhiifamanii gooftaan dhufeera kan jedhu akka waan dhufee balbala irra ga'etti amma kutaa kana keessatti maal jedhe Paawulos sirriitti mee dhaggeeffadha. Macaafa qulqulluu dubbisuu bichaa miti. Xiinxaluun baay'ee barbaachisaadha. Waan inni jedhu san sirriitti dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaan gooftaa mumaayyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'isee himuu keessaa dubbiidhaan yookiis caafataan akka waan nu biraa ba'eetti inni odeeffamu sun sirrii miti. Bakka yookaan har'a ta'a yookaan boru ta'a jedhamee wanti odeeffamu sun akka sirrii hin taane waldaa kana of eeggachisa. Waldaan kuni gooftaan irra dhufaa boru dhufa teesseetuma bakka dhufaatuma isaa eeggatti. Maaliif biyyuma keenya keessatti yeroo gara jalqabaatti wangeelli kan lallabamu yeroo gara jalqabaa wangeelli kan lallabamu Iyyesuusin dhufaa ture. Iyyesuusin dhufaadha wangeelli akka ammaa kana miti barattoota nuti amanne keessaa Iyyesuusin dhufaa inni deebi'ee dhufaa isin fudhataa isa wajjin bara baraan jireenya bara baraa jiraattuudha kan lallabamne jechuudha. Akka ammaa kana miti jechuudha. Waa'ee kana lallabamaa guddanne Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanarraa kan ka'e namoonni waa'ee kana hubannaa isaan qabne gurbaan tokko akkas godhe. Waldaadhaa galee buna dhaabe. Inni kun waa'ee barumsa bara dhumaa isaaf galeera jedhee ta'ee yaadaan. Inni galee waldaadhaa galee buna dhaabe kun jechuudha. Waa'een barumsa dhumaa isaa galeera. Waldaadhaa galeetti buna dhaabe. Buna dhaabe waldaadhaa galee. Inni tokkos immoo waldaadhaa dhufeetti
Abbo maal hojjechaa jirtan nan buna dhaabaa jedhe. De bunnoo warra waggaa 3 waggaa 4 gahaa jedhe. Anna maal raa ta'uree jennaani Kiristoos deebi'ee dhufaa jira maaltu si ifaa jessee ittiin jedhe. Gartanii Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa waan ta'eef amantoonni baratti harka dhiqatanii taa'aa turantu ture jechuudha. Deebi'ee dhufaan deemnaan gallaa biyya keenya dhaqnaa maaltu kan biyya lafaa kana keessatti nu dhiphise biyya lafaa kana keessatti maaltu nu rakkise maaltu nu dadhabsiise kan jedhanii bakka harka dhiqatanii taa'uu jalqaban jechuudha. Barumsa bara dhumaa dhaga'anii hojii mootummaa kan gadhiisan baay'een isaanii jiru. Barumsa bara dhumaa dhaga'anii qonna isaanii kan dhiisan barumsa bara dhumaa dhaga'anii harka isaanii dhiqatanii manatti kan deebi'an miila isaanii dhiqatanii manatti kan deebi'an dhufaatuma gooftaa bichaa kan eegan waggaan 12 lakkaaffameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan osoo hin dhufin waggaa 2000 ol lakkoofsifneerra jechuudha. Kanaaf waa'ee barumsa bara dhumaa wajjin wal qabatee hubannaa isaan qabnu yoo ta'e beekumsa isaan qabnu yoo ta'e baay'ee ni burjaajofna jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf kallattii maanni gara kanatti gaafa dhufnu maal jedha macaafni qulqulluuni Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun otoo hin dhufin. Inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiinsaa utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amma akka waan dhufeetti hin burjaajjayinaayi. Akka waan jala ga'eetti hin burjaajjayinaayi. Guyyicha dura kan dursan wantoonni jiran jiru. Innis maalidha jennaani guyyicha kan dursan. Bara dhumaa yookaan immoo guyyaa isa dhumaa sana kan dursan deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoosiin kan dursan dhufaatii gooftichaa kan dursan wantoonni baay'een jiru. YouTube irratti yeroo baay'ee barsiiseen jira. Hagam isiniif akka galeen beeku dhalootaa fi Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun. Inni kun illee Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun bara abboota keenya jalqabee Kiristoos erga dhufirraa jalqabee haga ammaatti jira kun. Kun jalqaba ciniinsuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun otoo hin dhufin. Inni hamaan sun inni seera malee jiraatu ilmi badiinsaa sun otoo bakkeetti hin baafamin. Amma kana naa qabadhaa. Waa'ee ilma badiinsaa kana jechuudha. Ilmi badiinsaa sun osoo maal hin ta'in bakkeetti hin baafamin. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilmi badiinsaa kun inni Kiristoos sobaa isa jennu sana jechuudha. Masiin sobaa inni jennu sun osoo bakkeetti hin baafamin yookaan osoo inni hin mul'atin Kiristoos hin mul'atu. Dursee kan mul'atu masii sobaadha. Dursee kan mul'atu Kiristoos isa sobaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Masiin sobaa Kiristoos inni sobaa osoo hin mul'atin Kiristoos hin mul'atu. Yesuus Kiristoos hin mul'atu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni badiisaa sun otoo bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaafis namni tokko illee karaa kamiin illee isin hin wallaalchisinii. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni seera malee jiraatu kun osoo bakkeetti gadi dhiifame. Sababbiin isaa barumsa amma waldaa kiristaanaa keessaa dhaga'amaa jiru keessatti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seexanni maal ta'eera kan jedhudha. Hidhameera kan jedhudha. Inni hidhamne ittifame malee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroodhaaf ittifameera manduree jedhu isinitti dubbadheera. Namoonni baay'een seexanni hidhameera jedha. Kiristoos sansalataa hidheera jedha. Daga Kiristoos sansalataa hidhamee egaa jiraate barkumee keessa jirra jechuudha. Barkumee keessa jirra jechuudha. Barkumee jechuun immoo iyyuu bara Kiristoos bulchiinsa Kiristoos keessa jirra jechuudha. Bara Kiristoos bulchuu keessa jirra jechuudha. Bara Kiristoos bulchuu keessa yoo jiraanne immoo hundi barri idimeen namaa ni dabalama. Barri namaa ni dabalama. Jireenyi baay'ee namatti tola. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nagaatu lafarratti mul'ata. Walajjeesuun hin jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bara Kiristoos bulchuu keessatti namni waliin ajjeesu walajjeesuun hin jiru. Bineensi nama hin nyaatu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namnis bineensa hin ajjeesu. Waliigalteedhaan tokkummaadhaan walii wajjiniin jiraatama jechuudha bara Kiristoos bulchuu keessatti. Amma akkas ta'aa jiraare miti. Kuni bara namni walitti wal nyaachaa jiru bara namni itti wal ajjeesaa jirudha kun. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kun ciniinsuusa jalqabaadha malee dhufaatii gooftaa isa jala ga'e miti jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
ciniinsuudha kun jalqaba ciniinsuudha. Ciniinsuun kun bara Phaawulos fan tajaajilaa turan jira. Ciniinsuun kun bara Kiristoos lafarra deddeebi'aa turellee jira. Ciniinsuudha kun jechuudha. Amma ciniinsuu fi waan sun bira ga'uun fi yookaan immoo amma fakkeenyaaf dubartii tokko yommuu ciniinsifattee sa'aatii isheetti deessu doktoroonni hin beeku. Amma ciniinsurra jirti sa'aatii kanaatti immoo maal gooti hin deessi jedhu. Yesuusidhaaf galanni guddadha. Tilmaama ni kaa'u jechuudha. Tilmaama ni kaa'u. Akkuma kana immoo waldaa kiristaanaadhaaf immoo beekumsi waa'ee bara dhumaa kennameefii jira. Beekumsi waa'ee bara dhumaa waldaa kiristaanaadhaaf kennameef. Guyyaan dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti akka hattuutti yoo ta'e iyyuu waldaa kiristaanaa irratti akka hattuuni. Kana bara. Waldaa kiristaanatti akka hattuutii miti kan itti dhufu. Dingata miti kan itti dhufu. Odoo si hin beektu waldaan kiristaanaa kan dhufu. Sababbiin isaa wantoonni barreeffaman hundi isaa wantoonni macaan qulqulluun jedhu hundi isaa yommuu raawwatamu waldaan kiristaanaa isa kamtu kabii isa kamtu kana jettee adda baastee waan beektu. Hin burjaajoftu jechuudha. Amma burjaajeen eessa seene gwanaan jetta waldaa kiristaanaa seene. Sababbiin isaa waldaa kiristaanaa seeneef maalidha? Barumsi waldaa kiristaanaa keessatti laatamu barumsi bara dhumaa sirrii waan hin taaneefidha. Inumaayyuu kennamaa waan hin jirreefidha. Yoo hin jedhe hin danda'amu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa inni seera malee jiraatu kuni Daani'el waa'ee isaa dubbateera. Inni jibbisiisaan sun Daani'el 9:25 irraa kaasanii gaafa dubbisan argatu. Inni jibbisiisaan sun iddoo dhufee osoo hin qabatin duraa subaa'een torbaa gizee 70 subaa'een tokko jechuudha gizee 70 irra darba kana jechuun subaa'een tokko waggaa 7 qaba waggaan 7 si'a 70 jedhe. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni jibbisiisaan yookaan Kiristoos inni sobaa sun dhufee iddoo qulqullaa'aa qabatee anatu waaqeffama osoo hin jedhin dura subaa'een 7 yookaan waggaan 7 subaa'ee jechuun 7 jechuudha. Waggaan 7 si'a 70 jedhe. Waggaa 7 si'a 70 jedhe. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waggaan 7 si'a 70 inni Daani'el jedhe sun waggaan 7 69 yommuu dhumu si'a 69 yommuu dhumu kana jechuun waggaan 7 si'a 70 jechuun waggaa 490 jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee waggaa 490 dubbate waggaa 483 yommuu ta'u Kiristoos dhufee jidduu gale. Subaa'ee 69 irratti jechuudha. Yookaan waggaa 7 69 irratti jechuudha. 7 baay'isuu 69 irratti Yesuus dhufee jidduu gale. Waggaa 483tti Daani'el dubbii kana dubbatee waggaa 489tti Daani'el kan dubbate waa'ee bara dhumaa raawwatee barri dhumaa ta'ee biyyi lafaa gara ibidda bara baraatti akkana kun Daani'el dursee dubbate. Isa Daani'el dubbate kana Waaqayyo bara dhumaa fide addunyaa kana ibiddaan balleessuudhaaf yeroo jedhetti akka bara Noohii bishaan hin balleesse ibiddaan addunyaa kana balleessuudhaaf Waaqayyo raawwatee addunyaa kana barbadeessuudhaaf yeroo jedhetti subaa'een 69 yookaan waggaan 7 baay'isuu 69 kana jechuun waggaa 483 waggaa xumuramu Yesuus dhufee jidduu gale. Yesuus dhufee jidduu galeetu waldaa hundeesse. Agartanii ani waldaa koo sirratti hundeessadhee Phexrosin akkuma dubbate Yesuus dhufee jidduu galee maal godhee waldaa hundeesse. Subaa'ee takkitti nafteeti barri waldaa kan jedhamu jidduu gale. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barri waldaa kan jedhamu dhufee jidduu waan lixee fi barri waldaa kun immoo baran beekamnee ta'e. Barri waldaa erga waldaan lafarratti hundooftee waggaa 2000 lakkoofsifneerraa jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waggaa 2000 lakkoofsifneerraa jechuudha. Waggaa 2000 lakkoofsifneerraa jechuudha.
Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaan kan isheen hundoofte yookaan immoo waldaa sirratti hundeessadee waadaa galee waldaan isheen kan isheen hundoofte Kiristoos ol butamuu booddee guyyaa 50ffaatti jechuudha. Erga Kiristoos ol butamee booda guyyaa 50ffaatti Kiristoos erga ol fudhamee booda guyyaa 50ffaatti jechuudha. Gara waggaa 2000 seenaa jirra bakka waggaa 2000 seenaa jirra jechuudha. Wagguma muraasa yookaan immoo guyyootuma waggootuma muraasa nu hafe jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan gara 2000tti seenaa jirra waan ta'eef. Waldaan kiristaanaa kan isheen hundoofte du'uu isaa booddee waan ta'eef jechuudha. Kiristoos du'uu booddee waldaan kiristaanaa gaafa guyyaa 50ffaatti kan isheen hundoofte. Bu'aa Hafuura Qulqulluutiin hundoofte jechuudha waldaan kiristaanaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti jechuudha. Ayyaanni Peentekoostee jedhamee kan beekamu inni gaafa guyyaa 50ffaa kabajamu jechuudha. Kiristoos Yesuus du'ee du'aa ka'ee guyyaa 40 lafa kanarra deddeebi'ee guyyaa 40 lafa kanarra deddeebi'ee booda ol fudhatamee gaafa guyyaa 50ffaa isaa immoo Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf erge waldaan kiristaanaa akka isheen hundoofte Hafuura Qulqulluudhaan jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa erga waldaan kiristaanaa hundooftee barri waldaa kiristaanaa jedhamee kan beekamu immoo bara isaa hin beekamu. Erga sanaa waggaa 2000tti siqaa jirra. Gara waggaa 2000tti siqaa jirra jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sababbiin isaa barri nuti lachuu Kiristoos irraa lakkaawwamee bara akka faranjootatti bara 23 akka keenyatti 15 bara 2015 akka faranjootatti immoo bara 2023 Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf waa'een bara dhumaa inni Daani'el dubbate sun waggaan tokko jedhamee kan isaan subaayeen tokko sun waggaa 7 of keessaa qabdi. Subaayeen sun takkittiin gaafa haftu subaayee 70 dubbate subaayeen 69 xumuramte subaayee kan jedhamu 7 jechuudha akka beektaniif jechuudha. Waggaa 7 jechuudha subaayee jechuun waggaa 7 jechuudha. Subaayeen tokko waggaa 7 of keessaa qaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee waggaa 7 gizee 70 inni dubbate. Waa'ee waggaa 7 gizee 70 dubbate. Daani'el 25 irra dhaqxanii ilaaltu. Daani'el 9:25 irra dhaqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Daani'el 9:25 irraa kaasanii dhagaa isaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aga 27tti ilaaluu dandeessu jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni kun waa'ee subaayee yookaan immoo waggaa 770 dubbate waggaan 769 gisee xumuramu Yesuus dhufee jidduu galee maaltu hafe jechuudha. Subaayeen takkittiin hin hafte jechuudha. Subaayeen takkittiin sun haftee kan achi haftu miti. Torbaan inni Daani'el dubbate suni haftee achi hin haftu. Waaqayyotu bara araaraa fide dhalootaaf malee. Agartanii? Waaqayyo bara araaraa fide ilmi isaa Yesuus Kiristoos jidduu galee Macaafa Qulqulluu keessatti Yesuus jidduu galeessa kan nuti jennuu fi bara dhumaa isa itti dhumuudhaaf jirru sana jidduu galee jireenya nuu labse jechuudha. Agartanii? Jidduu lixe. Nuyi fi dheekkamsa Waaqayyoo jidduu galee Yesuus hambise jechuudha. Jidduu galee dhufe. Agartanii? Xumuramuudhaaf subaayeen takkittii yookaan waggaan 7 yommuu haftu Yesuus dhufee jidduu gale. Yesuus jidduu dhufee gaafa galu waldaa kan jedhu hundeesse. Waldaan kun immoo barri inni jiraatu lafa kanarra hin beekamu. Waggaa meeqaaf akka inni turu. Nana deemaa iddoo isinii qopheessaa deebi'ee dhufee tan sin fudhadha jedhee deeme Yesuus. Egaa yeroon Yesuus Kiristoos iddoo kana qopheessu waggaa meeqa akka isa fudhatu waggaa meeqa akka ijaaramu iddoon Yesuus ijaaru kunis beekamaa miti. Barri waldaa kun beekamaa miti. Barri waldaa kun beekamaa miti. Waldaa laga kana lafarra turti waggaa 2000 turti jedhanii haasa'aa turanii darbamee jira. Maaloo jedhanii haasa'amaa turame baay'ee wanti baay'een haasa'amaa ture jechuudha. Waggaa 1,000 turti jedhamee haasa'amaa ture hin dabarte. Waggaa 2,000 jedhanii waggaa 8,000 jedhanii maal jedhu walumaa gadi dha'u. Inni kun immoo barri waldaan lafarra turtu beekamaa miti. Macaafa Qulqulluu keessatti wanti eerame waan hin jirreef jechuudha. Barri waldaa akkuma xumurameeni subaayeen takkittiin ishee hafte suni ni jalqabdi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barri waldaa gaafa xumuramtu barri waldaa akkamitti xumurama? Dhufuu subaayee 7ffaa sanaatiin jechuudha. Subaayeen takkittii sanaatiin jechuudha. Subaayee takkittii sun yommuu dhuftu
barri sun bara gidiraa guddaa jedhamee beekama. Egaa haga ammaatti hamma sa'aatii kanaatti ilmi badiinsaa kun ittifameera. Inni bakkeetti baafamus jiru sun oloof qabuudhaaf Waaqayyoon kan jedhame waanuma namni itti sagaduunis morma agartanii Waaqayyoon kan jedhamuunis waanuma namni itti sagaduunis hin mormaa. Amma al tokko Yesuusinaaf galanni guddaadhaa ta'u inni dogongorra baay'ee kan sin ajaa'ibu inni kun gaafa dhufe waan namni itti sagadu hundumaan hin morma. Waan ilmi namaa itti sagadu hundaanuu hin morma. Ofii isaatti galateeffamuu barbaada. Ofii isaatti isa qofaaf ulfinni akka laatamu ana qofatu Waaqayyoodha jedha bakka. Maal jedha? Yesuusinaaf galanni guddaadhaa ta'u Waaqayyo ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa keessa taa'umsa isaa hin dhaabata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Anatu Waaqayyoodha ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa keessa taa'umsa isaa hin dhaabata. Agartanii kuni bartoo gammaatti hin taane. Kuni kan inni ta'u yoomina yeroo jettanii subaayee takkitti nafte sun yookaan immoo waggaan torbaa takkitti nafte sun waa'ee torbaa waggaa torba gidee torbaatamaa dubbate Daani'eeli waggaan 69 akkuma xumuramteeni Yesuus dhufee jidduu galee takkitti sun nafte kuni kan inni ta'u waggaa torban yookaan subaayee takkitti hafte sana keessatti jechuudha. Subaayee takkitti sun hin eegalamne gammaattu. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Amma yeroo sanatti waan barumsa kun isinitti ulfaachuu danda'a. Isa yaada bakka isiniif hin galletti na gaafachuu dandeessu. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen ameen. Amma macaafuma kanarraa ma dubbistanii macaafa kana dubbistanii ma dubbistu Tasalonqee kana ma dubbistu hubannaa isaa yoon qabaatiin garuu faayidaa hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Macaafa qulqulluu dubbisuun gaarii ta'e hubannaa isaa yoon qabaatiin baay'ee rakkisaadha. Inni kun hamma ammaatti hojii akka kanaa akka hin hojjenneef wanta isa ittisetu jira. Kana jechuun anatu Waaqayyoodha akka inni ofiin hin jenneef waan namni itti sagadu hundumaan akka inni mormineef kan ittisu lafarra jira. Wanta isa ittisutu lafarra jira. Innis maalidha? Mee lakkoofsa irraa maal jedha? Isa kana utuma isin bira jiru akka isinitti hime yaadadhaa. Hin yaadattaniire. Yeroodhuma isaatti akka inni mul'atuufi amma wanti isa ittisu jira lakkoofsa jaarratti jechuudha. Yeroodhuma isaatti akka inni mul'atuufi amma wanti isa ittisu jira. Akka jiru hin beektu. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana akka beekan barbaade. Kadhannaa wanni isaan waldaa kana kadhateefi wanti inni isaan itti himuu barbaade kanaadha jechuudha. Inni yeroo isaa malee mul'atu. Yeroo isaatti akka inni mul'atuufi amma garuu wanti inni isa ittisu jira. Wanti isa ittisu jira. Innis maali? Waldaan kiristaanaa kan jedhamtu barri isheedhaa kan hin beekamne lafarra kan jiraattu tuni inni waaqa malee jiraatu kun ilmi badiinsaa kun Kiristoos inni sobaa kun bakkeetti bahee akka inni hojii isaan hojjenneef waldaan kiristaanaa isa ittisaati. Inni ittifame malee hin hidhamne. Hidhameera kan jedhu baay'een isaa yeroo baay'ee barumsa baay'ee nan dhagaa. Seexanni hidhameera, sansalataan hidhameera, maal jedhameera. Namoonni immoo dhaqnee argine sansalataa hidhamee maalii godhamee waannichi maalii ta'e no hin ittifame malee hin hidhamne. Sababbiin isaa erga hidhamee barkumee keessa jirra jechuudha yookaan waggaa kuma Yesuus Kiristoos bulchusan keessa jirra jechuudha. Waggaa kuma Yesuus Kiristoos bulchusan keessa seennee jirra yoo ta'e immoo nagaatu ta'a jedhama waldaa bara san keessa jechuudha. Nagaan ni ta'a. Leenci fi namni walitti hin bu'u. Namni leencatti hin bu'u, leenci namatti hin bu'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hundumtuu walii wajjin jiraata. Wal ajjeesu walirratti ka'uun wal balleessuun hin jiru. Sababbiin isaa kan isaan ittiin bulan mootii nagaadhaan bulu waan ta'eef. Amma bara san keessa hin jiru. Amma kan nu bulchaa jiru mootii garaagaraadha. Yeroo sanatti mootii tokkichaan bulla. Innis Kiristoos Yesuusidha. Amma garuu Ameerikaa kan bulchu,
Joe Bidenidha. Itoophiyaa kan bulchu Abiy Ahmedidha. Kaawwan maqaa isaanii hin beeku nadiisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Yeroo sanatti garuu mootii tokkichaan bulla innis Kiristoos Yesuusidha. Amma garuu mootii baay'inaan bulaa irraa jechuudha. Kanaaf waa'ee bara dhumaa asirratti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ishee maal jedha? Haminni inni dhokataan sun kanumaan dura iyyuu hojii irra jira. Garuu inni amma isa ittisu hamma karaa irraa duraa fuudhamutti hin mul'atu. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Laala amma namoonni maal nuun jechaa hidhamee jira nuun jedhan. Seexanni hidhamee jira Kiristoos hidheera. Kana isaa dubbisa siif fakkaata mul'ata Yohaannis irraa waggaa 1,000 midhaan hidhameera qabe hidhama kana dhabe ni dhabne. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Ani macaafa qulqulluu yommuu dubbistan madaraa keessan dubbisuu bichaa osoo hin taane xiinxalaa waan inni jedhu dhaggeeffadhaa. Hin hidhamne seetan. Seetan hin hidhamne. Hin ittifame malee hin hidhamne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Al tokko maal goona waan kana fuulduratti har'a finnee fayyadamna. Waan kana fuulduratti ta'u har'a irratti finnee fayyadamna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Waan kana booddee ta'u. Waan ganaa booddee ta'u har'a irratti finnee hin dubbannu. Waggaan kumni sun immoo yommuu xumurame immoo ammallee hin hiikamu. Waggaa 1,000tu jira. Waggaa 1,000 sanaan hin hidhama. Waggaa kumni sun keessatti seexanni waan hidhameef burjaajessaa waan hin jirreef nagaatu ta'a. Amma garuu burjaajessaan jira hojii isaarra jira nuun jechaa ramadhaan. Garuu mul'atu. Sababbiin isaa maaliif? Inni ittisu waldaan kiristaanaa lafarra waan jiru. Waldaan kiristaanaa waan isa ittistuuf garuu mul'atu. 8ffaa irratti akkasii. Kana booddee inni seera malee jiraatu sun inni mul'ata. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa hin ajjeesa. Mul'inattis deebi'ee dhufuu isaatiin isa hin barbadeessa. Agartanii? Amma akkuma inni bit jedheen itti jedhee ajjeesanii itti fakkaateen immoo bara kennaaf ammallee. In mul'ata waggaan 7 yookaan subaayee takkittiin 69 sun inni hafte sun ishee sana keessatti gidiraa guddaa kan jedhamu lafa kanarratti ni fida. Lola Armaageedoon jedhamu kaasee addunyaa kana ni jeeqa. Waggaa 3 walakkaadhaan Kiristoosin fakkaatee bulcha. Mootii nagaa fakkaatee bulcha. Hundumtuu isaan bulcha. Fakkeenyaaf Kiristoos mootii tokkoon addunyaan tun mootii tokkoon addunyaan kun mootii tokkoon osoo hin bulin dura mootii Kiristoos fakkaatu inni sobaa kun yookaan inni seera malee jiraatu kun Kiristoosin fakkaatee addunyaa hunduma kan bulchusa. Waggaa 3 walakkaadhaaf addunyaa hundoo ni bulcha. Addunyaa hunda Ameerikaa qabatee Itoophiyaa qabatee biyyoota kamuu Chaayinaa hunduma ishii qabatee addunyaa mara ishiidhaa kan bulchu waggaa 3 walakkaadhaa fi nagaadhaan kan bulchu baay'ee bakka Kiristoosin fakkaatee waggaa 3 walakkaadhaaf nagaa cimaadhaan kan bulchu Kiristoos sobaadha. Kiristoos sobaa waggaa 3 walakkaa keessatti sana keessatti Israa'el mana qulqullummaa deebistee akka isheen ijaartu ni taasisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Israa'el mana qulqullummaa deebistee akka isheen ijaartu ni taasisa. Israa'el manni qulqullummaa ishee amma diigameera. Erga deebistee ijaartee mana qulqullummaa kana erga deebistee ijaartee Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u mana qulqullummaa isheen deebistee ijaarte kana keessatti akkuma ijaarrame waggaa 3 walakkaa sana keessatti ijaarrame manicha keessatti waaqeffannaan gaafa eegalamu inni jibbisiisaan sun iddoo qulqullaa'aa qabate jedhee Daani'eel kan dubbatu ofii isaatii dhufee iddoo sana qabate anatu waaqeffamaa jedha. Yeroo kana Israa'elii wajjin walitti bu'aa Israa'el lolatti kaasti inni sun Israa'elitti lolatti kaasa. Lola Armaageedoon jedhamu sana jechuudha. Waggaa 3 fi walakkaadhaaf lolli kun ergatti fufee booda ammas
maal ta'eera jechuudha waggaan torbaa sun dhumatteera jechuudha. Ishi amma kana gochuu kan danda'e inni isa ittisu suni waan duraa kaafameefidha. Eessa dhaqa? Inni isa ittisu kun immoo waggaa torbaaf Kiristoosii wajjiniin maaddii irratti ta'a. Inni ittisu waldaan kiristaanaa tuni waggaa torbaaf bara gidiraa guddaa lafarratti ta'u kana, rakkinni guddaan lafarratti yeroo ta'u kana, lolli guddaan lafarratti yeroo ta'u kana, Kiristoos sobaaf nagaa fakkaatee waggaa sadiif yeroo bulchus, lola waggaa kaasu waggaa sadiif walakkaa, yeroo kana hundumaa waldaan kiristaanaa eessa jirti yoo naan jettan Kiristoosii wajjiniin qilleensa irratti maaddii soorachaa jirti. Yerootti maaddii qulqullaa'aa Kiristoosii wajjiniin hirmaattuudha jechuudha waldaan kiristaanaa. Waggaa torbaaf waldaan kiristaanaa lafarraa ni fuudhamti, Kiristoosii wajjiniin maaddii ni nyaatti. Waldaan kiristaanaa akkuma lafarraa fuudhamte rakkinni guddaan, gidiraa guddaan gara lafa kanaatti hin dhufa. Gidiraa guddaa kana keessatti jalqaba gidiraa guddaa kanarratti nagaadha. Waggaa sadiif walakkaa nagaadhaan bulchaa, waggaa sadiif walakkaa garuu lola kaasa. Lola kaasaa jechuudha. Addunyaa hundumaa walitti sabasabee Israa'eliin balleessuudhaaf dhaqa. Yeroo kanatti Yesuus Kiristoos mul'inatti dhufa. Fakkeenyaaf dhufaatiin Kiristoos bifa lama qaba. Inni jalqabaa dhoksaatti dhufa Yesuus. Inni jalqabaa dhoksaatti dhufa Yesuus. Inni itti aanu garuu mul'inatti dhufa Yesuus. Dhoksaatti kan dhufu waldaa kiristaanaa ol butuudha. Isa ittisu kana, isa daabiloosiin isa seera malee jiraatu kana ittisu kana waldaa kiristaanaa kana fudhachuudhaaf Kiristoos dhoksaatti dhufa. Laattu godhee waldaa kiristaanaa gaafa fudhatu waldaan kiristaanaa amantoonni marti isaanii Kiristoosii wajjiniin maaddii irratti yommuu ta'an waggoota torban kana keessatti yeroo maaddii fi yeroo firdii qulqullootaa kan jedhamu jira. Isa sana keessa hin galu. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Garuu Kiristoosii wajjiniin yerootti maaddii nyaannuudha. Yerootti Kiristoosii wajjiniin qilleensa irratti Yesuus wajjiniin simannee Yesuus wajjiniin turruudha. Sana booda Yesuus Kiristoos mul'inatti gara biyya lafaa kanaa ni dhufa. Maal jedhee? Hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa kana maaliif godha? Ni ajjeesa yookaan immoo ajjeesa kan jedhu jechicha du'aa raawwatee balleessu wajjin walitti hin qabatina. Humna isaa rukutaa jechuudha. Humna isaa rukutaa. Sana booda qabee maal godha? Waggaa 1,000 isa hidha. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni seera malee sagalfarra takka inni seera malee jiraatu kunis gochaa seexanaatiin wanta hojii aangoo milikitaa fi dinqii fakkaatan ni dhufa. Isa kana mee waaree boodatti deebina. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 9 waaree boodatti deebina. Bal'inaan ilaaluu waan narra jiru. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa amma waan tokko sinii sirreessa. Waan tokko sinii sirreessa. Barumsa amma barattan kan akka sirriitti akkasiin qabattaniif waan tokko sinii sirreessa sirriidhaan dhaggeeffadha. Subaayeen 70 yookaan waggaan 770 yookaan waggaa 490 akkana sinii wayyanatti fakkaata akka sinii galu waggaa 490 jechuudha. Sinii gala kun. Waggaa 490 Daani'el dubbate xumuramuu jala yommuu ga'u waggaa 483 irratti Yesuus dhufe. Yesuus dhufee waldaa kan jedhamtu hundeesse. Waldaa kan jedhamtu hundeesse barri waldaa kun immoo bara hin beekamne ta'e. Barri waldaa kun waggaa xumuramu immoo waldaan bara ishii gaafa xumurtu Kiristoos waldaa kiristaanaa lafarraa ni fudhata. Waldaan kiristaanaa lafarraa yommuu fudhatamtu lafarratti gidiraa guddaan ni ta'a. Barri gidiraa guddaa kun immoo bakka lamatti qoodama. Barri gidiraa guddaa kun yookaan immoo rakkinni guddaan kun bakka lamatti qoodama. Bakka lamatti kan qoodamu inni jalqabaa nagaa qaba. Inni jalqabaa nagaa of keessaa qaba. Addunyaan marti mootii tokkoon bulti. Innis Lucifer yookaan ergamaa sobaa yookaan Kiristoos sobaa sanaan ni bulti jechuudha. Kiristoos sobaadhaan ni bulti jechuudha. Kiristoos sobaa kun immoo nama. Kiristoos sobaa kun immoo nama. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama jechuudha. Kiristoos sobaa kun nama. Kiristoos sobaa kanaan ni bulti. Kiristoos sobaa kun nama. Aboon inni ittiin bulchu garuu aboo seexanaan Luciferiitiin jechuudha. Aboo seexanaatiin bulchaa jechuudha. Aboon inni ittiin bulchu aboo seexanaatiin waggaa 3 fi walakkaa nagaadhaan bulchaa jechuudha.
waggaa sadii walakkaa nagaadhaan bulchuu kana keessatti Israa'el mana qulqullummaa deebistee akka ijaartuuf ni kakaata. Israa'el mana qulqullummaa deebistee akka ishiin ijaartee immoo itti waaqeffachuu yommuu eegaltu waggaa sadii walakkaan akkuma xumurame waggaa sadii walakkaan ishee lammaffaa gaafa eegaltu mana qulqullummaa sana isa kan Israa'el ijaaratan keessatti dhufee anatu waaqeffamaa jedha Kiristoos sobaa. Kiristoos sobaa kun anatu waaqeffama gaafa Israa'eloonni siin waaqeffannu jettee waan itti mormitu kana jechuun akkuma Kiristoosiin mormanii Kiristoos ajjeesan sana isarratti illee gaafa kaatu inni immoo addunyaa mara isheetti garagalchee ofiisaa harkasaa jirti waan ta'eef Israa'eliin loluu dhaqa. Israa'el immoo Waaqayyo waadaa galeera siin oolcha yookaan immoo siin fayyisa kan jedhu waadaa galeera. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos Israa'eloota oolchuudhaaf mul'inatti dhufa. Hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa isaaniin mormaa jiru kan lola armaa Gedoon kan jedhamu isa inni isaanitti kaase kana irraa barbadeessee Israa'eloota bilisa baase. Israa'eloota keessaa kumaatamni baay'een immoo Iyyasuusitti ni amanu jechuudha. Israa'eloonni hagammaa Iyyasuusitti hin amanne jechuudha. Wambadee wayii ajjeefne irratti. Amma garuu Iyyasuusitti ni amanu jechuudha jarri. Amma garuu maal ta'u Iyyasuusitti ni amanu jechuudha. Gaaf kam gaafa inni dhufee Kiristoos sobaa kana isaanirraa ifatu jechuudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Kiristoos sobaa kana gaafa isaanirraa ifatu jechuudha. Haleluuyaa. Galanni fulfinni Iyyasuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sana booddee maaltu ta'a? Iyyasuus Kiristoos waggaa 1,000 lafa kanarratti ni bulcha. Waggaa 1,000 lafa kanarratti bulchu kana keessatti Luusiifar yeroo kanatti waggaa 1,000 ni hidhama. Kana booddee dogongorsiisan hin jiru jechuudha. Luusiifar waggaa 1,000 erga xumuratee booda Iyyasuus hidhaarraa gadi hiika. Lola Goog Maangoog jedhamu immoo Luusiifar akkuma hidhaadhaa gadhiifameen lola Goog Maangoog jedhamu gadhiisa. Luusiifar hojiin isaa yeroo hundumaayyuu lola kaasudha. Rakkina kaasudha. Jeequmsa kaasudha hojiin isaa waan ta'eef ammallee waggaa 1,000 hidhamee jedheetoo hin adabatu. Waggaa 1,000 sana gaafa gadhiifamu lola Goog Maangoog jedhamu kaasee ni lola jechuudha. Lola sanas Iyyasuus ni mo'ata. Sana booda dhumatu ta'a. Bara dhumaa kan jedhamu in ta'a jechuudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa ta'u. Bara dhumaa kan jedhamu sana booda jechuudha. Bara dhumaa kan jedhamu. Bara dhumaa kun immoo maalidha? Barri dhumaa inni jedhamu lola Goog Maangoog sana irratti Kiristoos Luusiifariin gara ibidda bara baraatti hin ergaa qulqulloota wajjin immoo gara Yerusaalem haaraa ni adeema jechuudha. Kana jechuun qulqulloota wajjin jireenya bara baraatti ni gala jechuudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa ta'u. Qulqulloonni Kiristoosii wajjiniin jireenya bara baraatti ni galu sana booda raawwatameera bara dhumaa ta'eera jechuudha. Kanaaf tartiiba akka kanaa qaba jechuudha barri dhumaa. Tartiiba akka kanaa qaba. Barri dhumaa ta'uudhaaf kakuu moofaa keessatti ni dubbatame jidduu galeessi kakuu haaraa Iyyasuus Kiristoos jidduu galee hambisee waggaa hin beekamne yookaan bara hin beekamne bara waldaa kan jedhamu fidee barri waldaa akkuma xumuramee barri gidiraa guddaa hin dhufaa barri gidiraa guddaa akkuma xumuramee bara 1,000 yookaan waggaa 1,000 Iyyasuusitti bulchuun dhufaa waggaa 1,000 Iyyasuusitti bulchu akkuma xumurameeni mootummaa Waaqayyootti galuun raawwatanii bara baraan achi jiraachuun hin dhufaa jechuudha. Gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu. Gooftaan sana eebbifamaa. Baay'een isaa YouTube amma garuu irratti isiniif gadhiifameera. Barreeffamaan jechuudha. Sirriitti akkasii galutti qoqqoodee gadhiisee jira. Ammas yoo isin barbaachise gara sirriitti isaa gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Egaa amma ittifameera jechuudha. Amma maal ta'eera? Ittifameera. Bara waldaa haga waldaan lafarraa kaatutti Luusiifar ittifameera. Ergamni du'aa ittifameera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ittifameera. Hojii isaa mul'inatti bahee hojjechuu hin danda'u garuu hojiirra jira. Hojiirra jira. Hidhameen jiru hojiirra jira. Ifatti bahee garuu maal gochuu hin danda'u? Hojjechuu hin danda'u. Waldaan kiristaanaa lafarra waan jirtu. Waldaan kiristaanaa immoo yerootti lafarraa isheen butamtu jira. Kanaaf hamma inni isa ittisuun duraa kaafamutti mul'inatti hojii isaan hojjetu jedhee sagalee Waaqayyoo nutti haasa'aa ture jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ameen. Gooftaan sana eebbisu naaf eebbifama. Hamma magasni galu agama magasni ifa ta'u hin beeku lafa isiniif hin galletti garuu na gaafadhaa. Gooftaan sana eebbisu ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Naaf eebbifama. Maaliif lafa isiniif hin galle yoo kan gaafattan ta'e gaafii keessan sana deebisuudhaaf barumsatu qophaa'a jechuudha. Barumsa jechuudha. Gaafiin keessa sun nama tokkoof dhuunfatti hin deebisu. Maaliif? Gaafiin nama tokko nama biraafillee gaafii ta'uu danda'a waan ta'eef
waldaa irratti kanan deebisu jechuudha. Gooftaan bara jireenya keessa na eebbisu naaf eebbifama ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifama ayyaanni waaqayyoo lafa jirtan biyya jirtan iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Guddaa isin jaaladha guddaa isin kabajaa akka isin jaaladhu isin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii 912 yoo ittan argachuu dandeessu. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu naaf eebbifama. Waaree booda walitti deebina. Maal lakkoofsa meeqarra gahee tan dhaabadhe? Yani ni seera malee jiraatu kan jedhu lakkoofsa galirra gahee tan dhaabadhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa galirra gahee tan dhaabadhe. Lakkoofsa galii kana sirriitti bal'inaan laaluu waan narra jiruuf dhaabee lakkoofsa galirraa kaafnee 12 isa jiru waaree booda sirriitti cuufnee laalla. Sana keessatti immoo gaafii warri qabdan yoo jiraatan dhaggeeffattanii wanta gaafii isinitti ta'e waaree booda akkasii deebisu naa barreessaa. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifama ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu naa barreessaa yookaan immoo daqiiqaa gabaabaadhaan jechuudha sagalee naa ta'a. Daqiiqaa lama akka hin dabarsine gooftaan sinaa eebbisu eebbifama namoota baay'eetu gaafata waan ta'eef daqiiqaa lama hin dabarsina. Daqiiqaa lama yoo dabarsitan raawwadheen dhaggeeffadhu jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu naaf eebbifama ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu maqaa Yesuusiitiin eebbifama. Yesuusiidhaaf galanni haa ta'u. Namoonni shirtee isin dhaqqabu lakkoofsa bilbilaa 912 99 10 49 jedhuun argachuu dandeessu.